Fayya, baga wagga harahan isiniin gahe. Assalamualaikum, Happy New Year. Yes, hayyee hadha obboleettii tiyyoolii as jira. Kuttuu baga nagaan isin gahe. Thank you. So, hadha maalli waan qabannee isinii dhufne waggaa haaraa anaafsiin maal waggaa haaraa kana godhu waan nafeenuu fi ammalleeno waan dhiifnuu fi waan fudhannee waggaa kanatti tarkaanfannu waliin qaadnaa annu nu wajjin tura. Okay. So kuttuu waggaa haaraa kun kunoo seenaara. Tokko nu hafe maali jijjiiruu feetaa yookaan immoo maali wanni haara qabattee deemtu? Wanni dhiisuu fedhu I procrastinate a lot, which means like yeroo sa'aatiin gadi jala eege waa dalaga. So sa'aatiin yeroo baay'ee qabu waa dalagu fedha. And then one haaraa wanni fedhu Rabbi walitti dhiyaatu fedha. I wanna get closer to God. Graduation is your graduate go to fedha. And yeah, I wanna explore the world more and be out of my comfort zone. Okay. Well, yaada bareeda qoftu. Well, ammoo akka ati leenjattee ani leeni waa yeroo godhu fedhu haga dhumaati eegee godha, you know, like guyyaa tokko hambisee sadhiisu fedha. And ammallee wanni godhu fedhu more, you know, like I want to take care of myself, like of guddisu fedha, like ka baranaa Amalallee yaadallee. yaadanlee amalanlee rabbii waliin illee akkasiin jettee barumsaanillee, you know, just in general ofirra dalagu fedha. And ammallee wanna nangalchine keessa galuu fedhu, like, you know, nama hamachuu yookaan immoo kun kana jechuu dhiisee ani ofuma of jijjiiruu yaaluu fedha. And more waan qaama kiyyaaf ta'u nyaachuu gabbahee like fiiguu, you know, like of waa barsiisuu. And of course Yeah, and like family with it is very good, you know, like sometimes you can lose like contact with family members, you know, and even with friends. So in this new upcoming year, I want to visit my parents more often, my younger siblings and my older siblings, you know, I try to like be out there more and, you know, show them love and stuff like that, because I feel like we're not really as close, you know. I mean, we're close, but we need to do more and actually visit our family members and like, you know, spend family time instead of just calling or, you know, like everybody's around the state. So like trying our best to be out there and visit them and all that stuff. So. yeah, and ammallee of course bahee ammallee like enjoy the nature, you know, gabbahee waan rabbii uume, of course uumaa rabbii ilaaluu. And biyyallee oromiyattillee deebi'uu fedha waggaa kana inshallah, like dhufuu fedha rabbii achiin waa gahu. And ammallee maal godhu feetan isin immoo nuu kana godhu feenaa waggaa kana waggaa haaraatti isin immoo maal godhu feetan waggaa haaraarra baga isiniin gahee. And Family keessa waliin deemaa waa nyaadhaa, celebrate godhaa, gammachuu dabarsaa, dugdanii oofina ijoollee yeroo ayyaangi. I mean, So and yeah, do whatever you want. Anyways, yeah. So baga rabbi isiniin gahee. yeah, baga isiniin gahee. And yeah, akka biyya jirrattanillee akka biyya hin jirrellee baga waliin gahee. And don't forget subscribe godhu. Ammallee video akkam ilaaluu feetanii anaa fi obboleettii tiyyarraa yeroo like idea qabaattanii nu himuu hin dagatina.